السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكمنا قافية كابتن ارتفتو تفكب جمتو تقيا الشماء سنين جدا أمنتا في كتا عودو هنجن سنين جدو جالتا تقفها ومفارسة دمالين نفتيو جتاني إن شاء الله وما يسين الراقم مدنين جدو ده قبابسي إسيني همو يالا تقفها ميشاكنا هن أرقيتان جدا يادا كون إثيوبيا ماتي كان كوراي أسمان وري ماتي مفارسين تاين أسمع ماتي تا لايك قدا شير قدا سنين جتشو جالة دوبليانكو وروني منا كيسن أكاتا جزي اتجابوتن درسيتانيتين أمانان فوي فتشوف يوكان بريتشوف جزي اتجالتن فرشتشوف فيتن أسمان ومفارسين بران إسنجها سنين جدا ميشالين كان جرو ميشالين بريدان seeraan uf eeggate jechuudha kwalitiin isaa guutuun jechuudha isin ammootu maatee ta'a nutti dabalamaa isiniin jechuu jaalladha obboleeyyan koo maashaallah tabaarakallaa tokkoffaa meeshaaleen kun meeshaan wal caalaa jechuudha carqiin isaas wanti hundi wal caalaa jechuudha isin ammoo dhuftanii keessaan nu gaafachuu in irraanfatinaa isiniin jedha nu jajjabeessa keessaan nu gaafadhas jechuudha warri keessattuu yaadduftanii qilleensa irratti jechuudha gara isiniif qeebalamuu yookaan gara isinii toluun odoo isiniin tolin odoo haalli tokkichi yookaan wanti tokkichi isinii hin sirraayin gadi buutan fa'a tasatti keessaan amaanaan seeraan irraan tolfattanii itti gabbuu dandeettanii jechuudha. sila kanaafuu ummu faaris waan biyya arbaa keessa jirtuuf isiniif yaaddii jedhee yaada waan ta'eefi anis maaliif jennaan tokkoffaa alhamdulillahi maatii kan kooti ka kana hojjetu guutuunu rakkinna hin qabu jechuudha hadhuma gabbuu hadhuma ay baafachuu danda'a jechuudha rakkinni ijoolleen hedduu rakkatan hedduu jira jechuudha ka mallaqa itti erganii mallaqaa jaraa wanni hin taane jechuudha yookaan hin mijeessineef jechuudha. kanaafuu obboleeyyan kiyya lakkoofsa bilbilaas as jala isinii kaaya lakkoofsi bilbilaa abbaan lakkoofsa bilbilaa kabiyyaa Useen jedhama jechuudha asumaan achi jalatti isiniif kaaya kiyyas isiniif kaaya warri riyaala kafaluu feetan dandeettii riyaala kafaluu warri birrii biyyaa kafaltanii waan kan hojjechiifachuu dandeettan birrii biyyaa jechuudha asiin gara hundaanuu isin qeebaluuf qophiidha. Amshee wanti guddaan carqii laallachuu bifa carqii laallachuudha jechuudha birri keessan kash gootanii harkaa qabaannan bakka dandeettanitti isinii fidanii jechuudha. Meeshaan kun eessatti argamaa ummu faarisichuun keessaniin oolamuu jechuudha hedduu baaleetiif arsii keessatti argama magaalaa Shaamannee illee magaalaa Hadaabbaati jechuudha akkasii haa ta'u malee gara hunda fidanii jechuudha bakka hunda. Namni kun haarawa nama lafaa ka'ee miti nama keessa turaadha waggaa akkas diidamaati jechuudha kun maatii kooti jechuudha yeroo hedduu wallaahi gadi dhiisa jedha jiru biyya ormaan beeytan isin wajjumaan beeyna kanaaf haalli naamichatee gadi hin dhiisne jechuudha afwan kanaaf inshaallah koottaatiin warri ajajachuu barbaadan haala kanaan ajajadhaa isiniin jechuu